miila ol saqqalee ciisaa jira. Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah. Miila olii maal godhoo jetti? Akkam jechuu? Miila ol saqqalee rafaa jira jechuun maal jechuudha? Jechuun haala mijeeffadhee rafaa jira jechuudha. Gaasilaa namni miila ol saqqalee akkamiin rafa? Ajaa'iba qabdu wallaahi. Jechuun zanaa fataa jira. Aadaa akkamiin hubattee astagfirullaahidha. Wanti nama jeestaa fuula nama jechisu akkaataa itti hubattee astagfirullah jechisee malee. Wallaahi akkaataa itti hubatte. Inni argaa dhaabaa manni kun akkamitti hubatattee addee? Miila ol saqqalee rafaa jechuun akka keenyatti zanaa yookaan jechuun fataa rafaa jira jechuudha. Saqqalee ilaalaa gooi kaa illee. Hin saqqalanii bara. Ciisni ati ciiste jechuun boraatiin faan namatti mijaa'uu baatu danda'a. Istiil sireen faan nama mijaa'uu baatu danda'a miti. Gaafa sitti mijaa'ee rafte immoo miila saqqalee rafaa jira jedhama. Si waraabanii maal gochuu ana kana jettareeti? Na waraaban maal narraa hir'isan duuba? Maal hir'isan? Dhugaa garuu maal hir'isanii garuu? Wanti safuu jedhamu maali? Wanti safuu? Waan safuu miidiyaa kana irra waan safuu hedduutu jira maali? Safuu ta'eeti amma ajandaa ta'a yoo teessaa ta'u. It's normal. Qorri biyya teessan jira? Yaa. Seeraan moo? Kottu ba'i. Shamaa wayii. Uummata kan kee bulu guunes jalaa bitaa nama na arrabsu okkee. Maa si arrabsa nama si arrabsu annaante namni ነው ሰው የምትሳደቡ? Harka keessan bikka biraa gootanii komantiin barreessaa jala teessanii.